nuti amma barbaannu viidiyoo maaliif ka'edha. Hanga ammaatti poolisiin maaliif mana sana hin to'atamne, maaliif mucaan kun hin gaafatamne, abbaan barbaade iyyuu gaafatamuu qaba mucaanis. Mana sana keessa hangarraa na dhaggeeffatu. Mana sana keessa ani jala bu'ee ilaalaan jiran waan baay'ee ta'aa jira. Kanaaf hinga nama sii bilbileen tokko lamaan waan hundumaa sitti himuudhaaf fedheetan jechuudha. Si galee miti. Atis immoo qulqullummaa keetti seente akkati I don't want you be used for anything. Si galee miti. Atama qulqullummaa makeetti deemaa jirta. Namoonni garuu ajandaa ittiin barbaadanii, feemasummaa ittiin barbaadanii, qarshii ittiin funaannataa jirantu jira jechuudha. Si galee miti sooyyee. Nuti amma haati booniidha. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta tokko taatu hin qabdu. Dhageesse mini jiraataa baatee hanga irraatti iyyuu. Amma garuu maalidha? Nuti kan barbaannu dhugaan tala kanaati. Maaltu ta'aa jira? Qabeenyi kee maaltu ta'aa jira? Poolisiin naqee mana maraan jiru baay'ee manni banamee afaan banamee ta'aa jira hanga har'aatti. Bilbilli isaanii namatti kennamee jira. Maal akka ta'a laaptooppiin isaa ta'u kompiitarni isaa ta'u qabeenyi isaanii isaa ta'u maal akka ta'e hin beekamu. Lammata immoo ilaali. Asii miidiyaa irratti gadi ba'anii waan dubbatamu waan gara biraa miidiyaa isaanii irratti hiriyoonni miti mucaayyuu jechuudha. Miidiyaa isaanii irratti immoo gaafa dhufanii dubbatan waan gara biraa gaafa iddoo gara biraa bilbilaan immoo waan namatti himanii waan gara biraati jechuudha. Kaleessa Joosiin qabamee hidhamee jira gaafatamaa jira jedhanii dubbatanii miidiyaatti gadi ba'anii. Hiriyaan Joosiidha. Garuu it was not true. So I don't want you overshadow. Ajandaa kana I don't want you overshadow. Please my sister swallow. Dhageesse? Adaraa keessin karadhaa kana dhiisii waa'ee kee. Guyyaa gara biraatti dhufna. Galatoomii waa'ee birrii sassaabuu keessaa immoo dhaggeeffadhu sooyyee. No. Qoy irra deebi'ee miutii godhii dhaggeeffadhu. Warri kan koppii liinka godhaa qabaa jira gatii ta'eef. Ani ajandaa godhanii ajandaa kana kaasan malee kaleessa miti dheengaddaa kaase. Reeffa mucaa kana akka biyyatti galu gaggeessisiisaa kan ture obboleessa keenya Dr. Hamzaa hospitaala duukaa turanii guyyaa meeqa guutuu hamma biyyi itti ergamee gaafa owwaalamtu akka sabi ilaalu kan godhame ijoollee kana dhabeeta. Mana Dr. Hamzaatti kaleessa kan wantoo jennee jechaadha wal sassaaba. Kan dhufani maatiin gargaarsa gaafachuus miti namni gargaarsaaf walitti sassaabame kaleessa hin jiru. Maatiin cabi guddaan kan isaanitti dhaga'ame sirriitti caqasa. Waa'ee viidiyoon ka'uu maatii gubeera. Obboleessi ishee kaleessadha kan inni galee jechaadha Dubaayitti kaleessadha kan inni deemee jechaadha. Hamma waan tokko kan hin dubbatamin obboleessa chaa qaqqabu jedhamedha si galee. Quba qabu turanii ijoolleen reeffa gaggeessisiisan kuni akka kaleessa maal jedhan afaan lama dubbatame bilbilli mucaa kanaa to'atameera jedhan. Iddasi immoo to'atamnee mana maazarii warra isheen kireeffattee jira jedhan. Eenyu balleessee jedhama. Ofiisaati of cufeedha ofiisaati immoji bochaati itti baatee na of balleesseedha dhaggeeffadhu. Isa kanarraa gaa ijoolleen keenya baay'ee aaranii mana Dr. Hamzaatti tuutee Hamzaan mataan na dhukkubee sooyyee guyyaa meeqa walitti hin rafne galgala maazariin fa'aa dhufu barbaadannaan hin dhufanii ani gastii kan mataa korran ture bu'ee nan deemee hin dhufanii haasofsiis sooyyeen jedhama akka nama tokkotti nan dubbiseenii gaafa dubbisu maal jedhanii haqa mucaa koonaa barbaadaa jedhan. Suurri isaanii hin dubbata kitaaba beektaa armee kana dhiibdeellee waa gaafachuu hin dandeessu beektaa. Maaliif haadha gatiin ta'eef waa'ee haadha sirriitti beeka. Haadhi kuni birriin abuusaa jedhamini waa'een birrii iddoo haadhi jirtu kan dubbatame tokko sirriitti beeka. Mute godhaatii oltoo jira. Sinii galee. So maazariin maal jedhanii haqa mucaa koonaa barbaada. Qabeenyi ishee mucaan koo kolfituu turte gammadduu isheen beeka jechuun mucaan koo rakkina of ajjeesisuu hin qabdu rakkina ishee bira naagaa jedhanii saba isaaniitti dhaammatan. Iddasi booddee ani sirriittiin haasa'ee baay'een gaddee achi booddee gargaarsitu isaan hidda bu'anii booddee gargaarsituu godhameedhanii innaan warri fidee dhufee akkasiin hin ba'ini. Ammaatiin kan isaan barbaadaa jiranii haqa mucaa koodidha. Ammas maatii waa'ee birrii waa'ee maalii waa'ee baruun barbaadaa ammayyuu taanaan ila waan isinii irratti xiyyeeffachuu qabdanii gargaarsi waan biraadha sun maaliif
dhiistanis jechuun ishee duutes dhabneerraa kan haadha kana gargaaru turte booniidha. Erga ofii ishee jajjabaatte kaatee kan harka qabaa ture booniidha. Waan nama ajaa'ibu daasiin gammachuu isheetiif utuu hin kennii daasii gaddaatti jijjiiramedha. Waan isin hubachuu qabdan. Kun immoo sin raffisudha. Na dhaggeeffadhu. Hin turame iyyuu akka kan biraatti gaafa hin turame maaliif haqa ishee hin barre. Mucaa kana gammachuu ishee biraa deemsisanii ji'a tokko fa'i hin turre reefuudha. Kan isheen deemte osoo wajjin illee kolfitee hin taphanne haala tokko tokkoo fi guyyaa baay'ee illee haala ishee kana biratti turre. Wantoonni tokko tokko mudatee turan adda. Kennatanii jiru. Kanammoo abbaan barbaade gadi nagalaga ishee qayinarra kaa'ee yoo lubbuu aarsaa lubbuu kaffaluu hin barbaachisa ta'e nan kaffala. Dhaggeeffadhaa. Maaliif yoo isaanii namni waa'ee mucaan kun nama miidiyaa turte haqni ishees karaa miidiyaa kanaa barbaadamuu qaba malee poolisiin qabateera jennee callisnee taa'uu hin qabnu. Har'a koo sa'aatii 24 booddee koo istooriin namaa jijjiirameera namni waa ishee irraanfateera laa namoota muraasa namootuma waa'ee quuqama lammii quuqamaa namummaa qabantuyyuu achi as ba'ee amma yoo naasaa jira malee kaan irraanfateera. Garuu ammayyuu garaanaadhaa hin cinne maaliif tokko sababa isaa hin barre maaf akka isheen of goddaate haadha ammayyuu saba isaa baruu barbaadila. Maaliif inni kan dhufee kanatti taasaa inni sun kanatti taasaa inni sun kanatti taasaa inni kun kanatti taasaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif yoo hin danda'ama ta'e haqni boonii ba'uu qaba. Silkiin boonii amma yoonaa hin fattashamin jira. Maaliif lookerii keessa jira jedhamee ba'ee fattashamuu qaba. Maaliif teekistii isheen haasoftee ji'a kana torban kana keessa karaa sooshaal miidiyaa ishee hundumaa xiyyeeffannoodhaan fattashamuu qaba. Maal haasoftee maal haasaa turte eenyu jina haasaa turte haasaa akkamii haasaa turte qoratamuu qaba bakka guyyaan itti kennamuu hin qabu. Maaliif yoo inni batee qaama seeraa bukkeetti wal gurmeessee qaama tokko biratti bilbilli sun fattashamee ibsi kennamuu qaba. Maaliif jaartiin kun garaa kutan bakka ammayyuu jaartiin garaan kutanne maaf akka of ajjeef Haqni sun haa ba'u mucaan isaanii eessa akka jiraattu hin beekamu. Maali qabeenyi ishee eessa akka jiru qabeenyi isheen joortee horatte kun eessa akka jiru maal akka ta'e hin beekan tokko yamma. Igala imaanaa nutti kennatan dhageessanitu viidiyoo irraa imaanaa kana immoo beeknu amma tokko warri waa beeknu amma humna keenya achi as baasu yaallee mokorree achi as baasuu danda'u qabna malee quba walitti qabdee as wal galagalchuun sirrii. Warruma kaleessa boonii arrabsaa turetu har'a akkas jechaa jira. Ergixanyaa man beeka maaliif kaleessas duukaan ture guyyaa gaddaas duukaan ture guyyaa gammachuus duukaan ture yeroo dhukkubaas duukaan ture amma guyyaa irratti duukaan jira ammas wajjinuman jira waan ta'eef haqni ishee akka ba'u maal jalqabarratti haqa ishee barbaadaa jiru waan ta'eef warri dandeessan uummanni Oromoo bal'aanii karaa dandeessaniin yoo dhuguma namummaan isinitti dhaga'ama ta'e yoo dhuguma jaartiin kun keessa ishee akka boqotu hin barbaaddu yoo ta'e boonii dhabneerra haadhi ishee kun akka isheen boqottu yoo barbaaddanii dhugaa mucaa kun akkamitti akka of ajjeefte isa kana irratti nu xiyyeeffadha isa kana duwwaa nu baasaa jechaa jiru waan ta'eef kana duwwaa lalaa sagaleen isaanii kan ammoo yaada isaanii immoo amma hin danda'ame ammayyuu yaada isaan qabanii yoo isaan miidiyaatti bahuun dadhabame yaada isaanii fuudhee immoo miidiyaatti immoo onumaan baasa waan keessa isaanii jiru. Kanaaf immoo yoo na fannistu ta'e nan fannifamaafan dhaggeeffadha bakka xumureen jira. Chucha galatoomii uummanni as jala jirtan maaliif emoojii bochaa barreessitu? TikTok warning nutti kenne bor bakka tokkotti walitti qabamne akka nuun hin haasofneef immoo maaliif emoojii bochaa hin barreessinaa yoo dandeesse linkii godhi taabii godhi komentii isin barreessitanis tokko jiru
yoo isinii dandahame koppiliinkii godhaan isiniin dandahamu taanaan sinittiin tolle taanaan saddeedhaa taa'aatii aggeeffadhaa malee emoojii bochaa hin naqinaan waarningii kennaa jiran chuucha guddaa galatoomii ulfaadhuu siin jechuu barbaada. Ijoolleen asala jirtanii ijoolleen quuqama namummaa qabdanii uummanni keenya qaaliin jechuudha. Rabbiin isin qabe koppiliinkii fi taabii qofa godhaan emoojii bochaa faayidaa nun buusu. Humaata akka nun fayyadu emoojiin bochaa. Gargaarsas miti kun beekumsas miti. Isinii galee haati kun haa gargaaramtu. Intalli deemte kun intala keenya, intala dubartiitii, ilmoo dubartiitii. Haadha jiraatti ture, haadha ishee jiraachifatti ture. Garuu irraa godaantee jirti.